Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota YouTube akkam jirtu fayyaa keessanii bakkuma jirtanitti nageenyi rabbii isin bira haa jiraatu jecha. Inshaallah har'aan tana gumii hojii harkaa yookiin daanteelii ishinii tolfamu isinitti agarsiisuuf qabadheen dhufee jira. Jaalalaaf kabajaan akkana caqastan abdii guddaan qaba. Jalqaba irratti kirrii akkasii qopheeffannaa. Kirooshii akkuma kirriin kan waan furdaa ta'eef lama tuqaa 25 fayyadama. Kirriin keessan yoo qal'aa ta'e tokko tuqaa duwwaa fayyadamtu. Anamma kirriin koo waan furdaa ta'eef lama tuqaa 25 fayyadama jechaadha. Karaa hojii keenya jalqaba irratti sansalata dhaanna. Sansalata gaafeen feenyootti jalqabnu jechaadha. Akkas goonee guduunfannaa jechaadha akkasitti. Amma erga guduunfannee an guddisuu waan hin feeneef 24 dhaadha jechaadha. 24 dhaadha jechaadha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 akkas 24 dhaannaa jechaadha. Amma 10 dheeraa 24 hin geessanitti deebi'a. Amma akkasitti 24 dhaanneerra jechaadha. Kun akkasitti 24 jechaadha. Marsaa lammataa deebisnee asirra dhaanaa jechaadha. Tokko tokko baafanna. Bakki isaan beekama uraa qabaa. Uraa kana keessa tokko tokko baafannaa jechaadha. Mataarratti akkas kirooshii keenya mariin uraa sansalata dhaane keessa tokko tokko guuttannaa jechaadha. Tokko irraan darbiin guutuu saala tokko tokko baafanna. Lakkoofsi isaa akka nu jalaan hidhanneef inni irra keessa dhaamu kun 24 ta'uu qaba. Akkuma isa jalaa 24 dhaanetti akkasitti dhaanee kanarra guuttannaa jechaadha. Marsaa lammaffaarra fixeensanitti deebi'a. Amma akkasitti guuttanneerra kun jalli isaas 24 irri isaa kunis 24 jechaadha. Hidhachuu hin qabu. Amma marsaa lammaffaa irratti sadaffaa gaafarra deebinu olee isaa sansalata 3 dhaannaa jechaadha. 1 2 3 olee naanneeffannaa akkas. Erga naanneeffannee boolla tokkoffaa kana irra darbinee kan lammaffaa keessa fudhanna jechaadha. Gaafa fudhannu akkas mataa kirooshii irratti xalafannaa jechaadha. Boolla tokko dabarfannee isa kan lammaffaatti akkas goonee fudhannaa jechaadha. Tokko erga tokko harkisnee booda gaafa keessaa baafannu isii keessaa fudhannee qofa isii boolla keessa galfannee qofa baafannaa jechaadha. Kirooshii keenya irra meeqa ta'a? 2 nuuf ta'a. Boolla ittaanu tokko fudhannaa. Ammas akkuma sana ishii fudhannee qofa keessa baafannaa. Kirooshii keenya irra 3 nu ta'a. Ammallee tokko fudhannaa hin harkifnaa. Kirooshii keenya irra 3 nuuf ta'a jechaadha. Sinitti mul'ata yaada. Sana booda kan sansalata 3 kana wajjin foonuu ta'e deebisnee walitti guduunfannaa. Akkasitti tokkotti deefanna. Erga walitti deeffannee akkas nu ta'a. Erga walitti deeffannee walitti hidhee booda akkas goonee tokko xalafnee dudduuba kana bakka sira tokko dabarfannetu jira. Isa keessa akkas dudduubaan dabarfannee duubatti deebinee asiin galfannee boodarraan akkas harkifnaa jechaadha. 1 2
sadii. Amma sadii bakka sila boolla jalqaba tokko dhiisne keessatti achiin baafannee jirra jechaadha. Deebisnee sadan kana amma maal goona guduunfanna. Akkasitti baafanna. Ituu kana deebisnee guduunfin ammas tokko maal goona asumatti dabalanna. Tokko ammas akkuma silaa kirooshii keenya irra lama tafaa lammata harkisna kirooshii keenya irra sadii nuu ta'a. Sadaffaa harkisna kirooshii keenya irra afur nuu ta'a jechaadha. Afran kana ammas deebisnee hin harkisnee baafanna jechaadha. Akkasitti deebifnee waan harkisnee baasne ammas asirra xalafnee boolla kana bakka duwwaa mul'atu kana keessa finnee dudduubaan xalafannee akka silaatti sadii fudhannaa jechaadha. Tokko lama sadii ammas walitti guduunfanna. Sadii akkasitti guduunfannu dizaayinii nuuf uumaa jechaadha. Ammas sansalatan hojjennu kana booda ammas boolluma kana keessa tokko daballaa tokko hin harkisna kirooshii keenya irra lama tafaa ammas boolla lammataa hin harkisna kirooshii keenya irra immoo sadii boolla sadaffaa kirooshii keenya irra afurii jechaadha. Deebisnee afran kan akkas walitti fidanna jechaadha. Agadeeffannee ammas akkuma silaa kunuas walakkaa kanaan bakka duwwaa waan jiru jennaan finnee naannessinee kanaan goonee dudduubarraan harkisnaa jechaadha. Tokko lama sadii ammallee guduunfanna. Guduunfanna akkasitti nuuf uumaa deemaa jechaadha waan fennu sana. Ammallee tokko lama sadii kirooshii keenya irraa afur ta'a. Achi arfan isaa walitti baafanna akkasitti. Erga baafannee ammas tokko akkas xalafnee bakka duwwaa mul'atu kana keessaan duubarraan akkas fidannee sadii lakkaa'ana. Tokko lama sadii achi hin guduunfanna. Akkas nuu ta'a jechaadha. Mul'ata jedhee yaada. Asiin keessatti deebi'a. Amma kun asiin gaanneerra dhuma kanarratti asiin akka waliin hin caalle wanti nu hubachuu qabnu gaafa asii kaasnee dhumarra geenyu akkas goonaa jechaadha. Ishii godaa kanaatiin ishii jalqabneerraan wal qabsiifnaa jechaadha. Finnee akkasitti wal qabsiifna. Tokko baafanna gabaabsinee lammata lama ammas akkuma sansalata dhaamuutti finnee wal qixxeessannaa jechaadha. Sadii akkasitti wal qixa nuuf ta'a jechaadha. Sansalata tokko dhaanna deebisnee naanneeffannaa jechaadha. Amma erga naanneeffannee booda kanarra tokko 24 dhaanna jechaadha. Akka jalqabaa sirriitti 24 dhaanetti ammas kanarra tokko boolla tokko keessa 24 dhaannaa jechaadha. Akka lakkoofsaan jalaan hin qabnetti. Yoo lakkoofsaan jalaan qate booddee karri gadi guddaa karra olii bicuun jalaa ta'a jechaadha. Akkasitti tokko baafanna. As keessaa ammas tokko baafanna. Mataa isheerra bakki isiin mul'atti waan taateef
tokko tokko dhaannaa jechuudha. Mallee tokkuma tokko dhaannaa jechuudha. 24 deebisnee akka jalqabaa 24 kanarra dhaanna. Akkasuma jechuudha. Gaafa itti dhaannee fixnu boca mataa isaa nuuf uumaa deema jechuudha. Fixee sanatti deebi'a. Kun amma sasiin nan gahee deebi'eera. Kanatti fixanneerra jechuudha. Tokko tokko dhaanee itti fixanneerra. Kun dirqama 24 ta'uu qaba. Boolli kun 24 ta'uu qaba. Akka sagadii kanaatti boolli kun 24 ta'uu qaba jechuudha. Amma erga 24 guuttannee ammas naanneffannaa jechuudha. Sansalata tokko dhaanee sansalata sadii dhaannee tokko lama sadii naanneffannaa. Erga naanneffannaa akkuma jalqabaa boolla tokkoffaa kana keessa dhiisnee kan lammataa keessa galfannaa jechuudha. Dhoofsisaa bifuma tokko isa duraatiin tokko ammas akkuma sana lama bifuma tokko isa godaatiin sadii. Gaafa godaa sadiidhaan wasii kirooshii keenya irratti afurnuu ta'a jechuudha. Sababni furtee sansalata safarata jalqaba kana wajjiniin afurnuu guutaa jechuudha. Afran kana ammas guduunfannaa. Erga guduunfannee ammas kirooshii keenya irra marannee akkasitti xalafannee uraa sila tokko dhiisne kana keessa finnee duubaan sadii harkifannaa jechuudha. Tokko lama sadii. Ini anna sadii anne akkas guduunfannaa. Ammallee bakkuma tokkoon sana boolla haaraatu hin taane isa jalqabaa boolluma sadii dhaanne keessa tokko dabalannaa. Tokko kana keessa qofa tokko dabalannee boolla lammataa haaraa keessa buufannaa. Lama kirooshii keenyarra sadii nuuf ta'a. Boolla sadaffaa kirooshii keenyarra afur nuuf ta'a. Afran kana deebisnee walitti tokko baafannaa. Gaafa tokko baafannu hin guduunfinu lammata. Deebisnee kirooshii keenya xalafannee ammas bakka duwwaa kana wala gidduu kana jirutu keessaan galfannee dudduubaan akkasitti xalafannaa jechuudha. Tokko lama sadii. Ammas ni dhaanna. Akkasitti nuuf uumaa jechuudha. Akkuma jala dhaanitti irra keessas akkuma sana bifuma tokko hojiin isaa bifuma tokko. Mallee tokko lama sadii itti walitti dhaanna. Ammas bakka duwwaa kana gidduu keessa baafannee dudduubaan xalafnaa. Tokko lama sadii ittiin guduunfanna. Akkuma kanaa jechaadha. Bifuma tokko ammallee tokko kirooshii keenyarra lama ta'a. Lama kirooshii keenyarra sadii nuuf ta'a. Sadii kirooshii keenyarra afur nuuf ta'a. Walitti hiina. Deebisnee ammas kirooshii keenya xalafannee walakkaa kana bakka duwwaa jira. Bakka duwwaa kana keessaan baasnee dudduubarraan harkifannaa jechaadha. Tokko lama sadii. Wanta sadii godheef kirriin koo waan furdaa ta'eef warri kirrii qalloodhaan dhaatan kana afur godhachuu dandeessu. Seerra keessaa afur godhachuu dandeessu jechaadha. Guduunfannaa. Ammallee tokko lama sadii. Kirooshii keenyarraa afur nuu ta'a. Walitti fidannaa
xalafannaa ammallee kiroosii keenya ammas bakka duwwaa sana keessa galfannee jalaan xalafanna tokko lama sadi ini alla akkasii jechaadha. Asiin geessanitti deebi'a. Finnee siin gaanneerra ammoo isa dhumaa kana akka inni bifa tokkoon nuuf dhumuuf sansalataa tokko duwwaa walitti gudunfine finnee as keessa galfannaa jechaadha. Cimaa akkasitti galfannee akkuma jalqabaa tokko lama tokko lama sadi sansalataan akka nu dhufutti sadii goonaa jechaadha. Asitti ammallee tokko dhaannee naanneeffannaa jechaadha. Erga naanneeffannee ammas akkuma jalqabaa tokkotti dhaannaa jechaadha. Tokko tokko irra deebina. Mataa kanarra tokko tokko deebinaa jechaadha. Dhooftisaa amma dhumaate tokkuma adda addummaan qabu. Mataa kanarra bakka bakkaan qaba. Bakki isaa namaaf gala waan ta'eef tokko tokko keessa fudhannaa jechaadha. Akkasumas ta'a. Akka viidiyoon dheeranneef guddifnee walitti deebina. Ishee kun akkuma argitanii amma kanaan gaanneerra yeroo guddataa deemu baay'ee tokko bareeda. Waan feene godhachuu hin dandeenya. Akkasitti bukkeerraan daballee soofaadhaaf kaa'uu dandeenya. Xarabeezaadhaaf akkas buufachuu dandeenya. Waan feene itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Bal'isneedhaan siiniirra sin buufanna. Sireedhaalleen ta'a. Akka feene goonetti fayyadamuu dandeenya jechaadha. Tokkorra sinii deebi'ee viidiyoo cufa akka sanatti hin baay'anneef akkas naanneeffannee akkuma jalqabaatti tokko tokko dhaanna. Akkuma duraan isinitti himetti tokko tokko dhaanna irra keessa kan bakki isaanii beekama. Saafii 24 akka nu dhufutti yoo nu jalaa hanqate wal caalaa yoo dabalellee wal caaluu danda'a jechaadha. Kanaafuu 24 ta'uu qaba jechaadha. Kun yeroo guddisneedhaan akkasuma ta'a. Ani isinitti agarsiisa fayyadamuun mijeesse kun akkasuma isinitti agarsiisuuf jechaadha. Xarabeezaarra akkas buufachuu hin dandeenya. Kanaafuu dizaayiniin isaa badaa bareeda. Salphaadhas yeroo akkasitti ilaalan waan jabaa fakkaata garuu gaafa itti galaniidhaan wanti hundinuyyuu salphata. Kanarraa akka barumsaa argattan abdiin qabaa. Viidiyoon kun yoo isinitti tole laayik, sheer, sabskiraayib godhaan jajjabeessaa maatii ta'a. Waan isinii galuu komentii ana gaafadhaa. Hanga viidiyoo biraatti wal argachutti nagaan naa turaa isiniin jedha.